Saa tokkorraa inni olaanaan ganamaaf galgala akka 30 jira. Kutaan magaalaa kun akka bal'atu, pilaanii magaalaa kutaa magaalaa akka kabajamu, daandii keessa akka bal'atu hojii bal'aa jalqabnee jirra. Daashiin akka hafamu inni lammaffaa immoo daandiin qulqullaa'e kun misoomuu akka qabu. Waan damma kana ispeeshaalii gaagurri as keessuu naannoo gaagura 450 gaha. Maqaan kiyya Tushumaa Muhammad jedhama. Kutaa magaalaa Malkaa Sirbaatti bulchaadha. Akkuma beekamu hojii inisheetivii gosa adda addaa kutaa magaalaa keenya hojjetamaa jiran bal'inaan ilaaluun danda'amee jira. Kana keessaa hojiin gurguddoon fayyadamummaa hawaasa keenya mirkaneessuu fi oomishaa oomishtummaa dabaluun qaala'insa gabaa hir'isuuf gahee olaanaa qaban akkasumas carraa hojii uumuudhaan gahee qaban kan akka horsiisa lukkuu, horii aannanii, gabbisa loonii fi kan kana fakkaatan hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Maqaan kiyya Qaasim Gaataa jedhama. Hojii gaggeessaa kutaa magaalaa Malkaa Sirbaati. Koridariin kun akka Malkaa Sirbaatti kaayyoo gurguddaa isarraa gaafa jalqabu kaayyoo gurguddaa sadiin takka bu'uura godhannee kaane. Tokkoffaan magaalaa bareedduu fi qulqullina qabdu akkasumas immoo daandiin keessatti kabajamu uumuu fi lammaffaan ammoo misooma kooridarii lafa qabsiisuu fi kaane. Kana keessatti ammoo jalqaba irratti marii sadarkaa sadarkaan gaggeessuu fi kaane. Marii keessatti hooggansa caasaa mootummaa gandarraa jalqabe akka kutaa magaalaatitti akkasumas immoo uummata bal'aa mariisifnee fedhii isaaniitiin misoomni kooridarii kun lafa bu'uu akka danda'u hubannoo uumnee fi hubannoo kanarra dhaabbatee uummanni fedhii isaatiin rakkoo tokko malee itti amanee daandii kana bifa amma argitan kanaati karaa irraa saaqee erga uummanni ammoo fedhii isaatiin waan qabu karaa irraa galee misoomni kooridarii kun kabajame daandiin kun erga kabajamee booda qindoomina bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetiin nuti daandii kana haala margitu kanaan qulqulleessinee maashinarii galchinee qulqulleessinee sadarkaa ammarra jiru kanaan irra kan itti aanu ammoo misooma daandiin kun barbaadu kallattii mootummaatiinis haa ta'u hirmaannaa uummataatiin misooma daandiin kun barbaadu irratti hojjechuudha. Karaa biraatiin akka inisheetiviitti qabatamee kutaa magaalaa kana keessatti hojjetamaa kan jiru irra caalaa akkuma argitan hojii misooma kooriidariiti. Kunis waliigala inisheetivii akka magaalaatti qabame keessaa gaheen kutaa magaalaa keenyaa kooriidarii kanaan yoo xiqqaate kiiloomeetira 24 daangaatti kutaa magaalaa keenya bansiisuun danda'amee jira. Faayidaa isaa wajjin wal qabatee tokkoffaa daandiin miilaa, daandiin saayikilii fi giriinariin akka qabaachuu danda'u, naannoon akka miidhagu, sochiin tiraafikii akka fooyya'u gahee olaanaa taphata. Kana gochuuf kanaan dura manneen ijaaraman daandiitti baay'ee kan siqan waan ta'eef baay'ina manneen daandii siqanii hawaasa wajjin marii bal'aa gaggeessuudhaan hawaasni fedhii isaatiin pilaanii magaalaa akka kabajamu walii waan galameef hawaasni fedhii isaatiin ofii isaatii daangaa kanarra diigee gara keessaatti akka deemu godhameera. Maqaan kiyya Abdulqaadir Hussein jedhama. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti kutaa magaalaa Malkaa Sirbaati. Akka kutaa magaalaa keenyaatti inisheetiiviiwwan gosa hedduu irratti hojjechuu jirra. Isa keessaa tokko inisheetiivii lukkuu kana, inisheetiivii horii furdisaa, inisheetiivii horii aannanii, booyyee, lukkuu jennee kilaasteroota kanneen bal'inaan akka kutaa magaalaa keenyaatti hojii guddaa hojjechaa kan turre ta'uu isaatii bara dabres. Hojiiwwan bara dabre hojjetaa turre keessaa bu'aan isaa tokko kana jechuudha. Amma qabatamaan argaa jirtan kana waldaalee naannoo kana amma bakka amma jirru kanatti naannoo waldaa afuritti bakka tokko jira. Waldeenni kun dargaggoyyii hojii dhabdoota yookiin baratanii eebbifamanii ta'an hojii misooma lukkuu kanaa fi horii aannanii furdisa irratti gurmaa'anii akkuma argitan kun kan amma jiru kun kan bakka tokko jiru kun lukkuudha jechuudha. Waldaa lukkuu irra gurmaa'e naannoo kilaastara 10tti naannoo bakka kana jira jechuudha. Kan amma ijaaramaa jiru kana wajjin
kilaastara 10tu jira. Kana keessa dargaggeessa nama 20 irra gurmeessanii carraan hojii uumamee kan jiru ta'uu isaati. Kilaastara tokko keessa istaandardii isaatiin lukkuu 2,000 hanga 3,000 kan galaa ture ta'uu isaati. Kan amma bakka kana kalaalaa argan kun kilaastara kana keessa naannoo lukkuu 2,500 as keessa kan jiran ta'uu isaati. Dargaggeessi kun hubannoo argatee bu'aa guddaa argataa kan jiru ta'uu isaati horsiisa lukkuu kanarra. Gatiis tasgabbeessuu hojii wal qabatee gatiin killee yookaan immoo hanqaaquu akka hir'atu baay'inni oomisha immoo akka dabalu hojiin bal'aan hojjetamee jira. Akka initiatiivii qabatamee kilaastaraan dargaggoonni ijaaramanii carraa hojii akka argachuu danda'anis hojiin bal'aan hojjetameera. Kanaan wal qabatee akka waliigalaatti hojii kanaan yoo xiqqaate raawwii bara kanaatiin hanga parsentaa 25 jennee jirra. Yoo ilaallu gara kilaasteroota 207 olii kan ta'u hojiin isaanii hojjetamee sanyiitti bilchuutti argama. Initiatiiwwan akka kutaa magaalaa keenyaa keessatti hojjetamaa jiran keessa furdisni isa tokko. Initiatiiviin dura jennu sun kan hirmaannaa jira, kan badhaadhina maatiitiin hojjetamu jira, kan mootummaan hojjetamu jira kan jennu keessa kan badhaadhina maatii keessaa inni kun isa tokkodha jechuudha. Abbaan qabeenyaa ijaaree hojii dhabaa of jalatti gurmeessee hojii uumee fi ofiillee bu'aa irraa argatee hojii dhabaan sunis akka bu'aa argatu kallattiidhaan akkaataan itti godhamaa jiru kana. Hojiin furdisaa kun waggaatti yoo xiqqaate yeroo 3 kana dura seenee bahee jira. Kun nama marsaa lammaffaa seeneera jechuudha. Horiin amma arginu kun marsaa lammaffaa seenee jira. Kana booda illee seenaa jechuudha waggaatti yeroo 3 baha waan ta'eef akka qonnaatti deeggarsi nu naannoo kanatti goonu horii kana fayyummaa isaa fi horiin akkamii akka furdachuu danda'u deeggarsa ogummaa goonaa fi fayyaa isaa hin hordofna. Nyaata akkamii nyaatee furdata horiin kun waan jedhu san faana buunee ogeessa keenya doktoroonni magaalaa keenya keessa jiran kutaa magaalaa keenya keessa jiran hojii kana hordofanii fayyummaa isaa akka horiin kun fayya qabeessa ta'u goona jechuudha. Dhiyeessii lafaatti walqabatee akkuma beekamu aanaalee 3 irratti qophii lafaa hektaaraan kan dhiyeessaa ture. Kana keessa waldaalee himaa ta'a hojii dhabdoota gurmeessinee karaa lamaanii dhiyeessii lafaa kan dhiyeessaa ture. Karaa tokkoon baajata mootummaatiin sheetii ijaaramu, karaa biraatiin ammoo dhuunfaa fi abbootii qabeenyaatiin sheetiin ijaarame. Abbootiin qabeenyaa baajata isaaniitiin lafa dhiyeessin irratti sheetii ijaaranii hojii dhabaa nu gurmeessine simachuudhaan hojii akka hojjetamu taasifame. Akkuma argitan kana kun lafa nu dhiyeessine irratti abbaa qabeenyaatiin sheetii ijaarame hojiin furdisaa kan irra jiru ta'uu isaati. Milkaa'ina guddaadha akka kutaa magaalaa keenyatti keessattuu hojii dhabdoota simachuu keessatti bu'aa guddaa arganneerra. Nama biraatiin abbaan qabeenyaa hojii kana irratti bobba'e milkaa'aadha jechuudha. Akka waliigalaatti hojii bal'aa horii furdisuuf horii aananii horsiisuun hojii hojjetaman akka waliigalaatti ilaallu kilaasterootaan adda bahee aanaa 3 keessatti bal'inaan hojjetamaa jira. Hojiin kunis ogummaadhaan akka deeggaramu karaa waajjira qonnaa aanaa fi kutaa magaalaatiin bal'inaan deeggaramaa jira. Maqaan kiyya shakkitee Muyyeessoo jedhama. Akkatti godhadhee guddadhee aanaa Fiyyara. Hojii kana akka itti eegaleen duraan barsiiftuu ture. Irratti hojii san gadhiisee galeetiin horii tokko bitadhe. Horii tokko irraa ka'eeti horiin sunniin kanneen maranaa hure tokko bitadheetumaan irraa hure akka jammaree waggaa 6 keessa jira. Waggaa 6 horiin kunniin naa hure karraa gurguradhee jira. Dhiyoota gallee durallee bu'aa bareeda qaba. Gaariidha jedha hojiin kun. Kanaaf faayidaa isaa hojii wal qabatee ilaalu nyaata madaalamaa fi gatii salphaa ta'een argachuu hin danda'ama. Kanammoo gabaa irratti haala jiru tasgabbeessuu hojii wal qabatees gaheen isaa olaanaa. Deeggarsaa fi hordoffii dhibee adda addaa to'achuudha. Deeggaruudha. Gara hojii kanaa akka galan gochuudha jechuudha akka qonnaatti. Bu'aan isaan argataa jiran kun ammoo akka magaalaatti ammoo inisheetiivii kana milkeessinee magaala keenya lukkuudhaan galaana lukkuu killee gochuudha. Galaana aananii gochuudha. Kanarraa ammoo hojii dhabaan keenyaa fi hawaasni magaala keenyaa yookiin kutaa magaala keenyaa killee kanaan dura killee birrii 15 ture amma naannoo birrii 10 9
akkaataan itti bitataa jiran jira jechuudha. Oomishni illee aga kilaastara kana mootummaa gadi buuse bu'aan gaariin kan jiru ta'uu isaati dargaggeessi kennas bu'aa irraa argataa jiru ta'uu isaati. Gabaadhaan walittiin abbootii mana nyaataa kallattiidhaan walii hidhamiinsa gabaa goonee fi dhufanii irraa fudhatanii jechuudha. Rakkoon gabaa kan jira ta'uu isaati. Karaa biraatiin daandii diigameerraa kanaan dura manoonni ijaaramanii turan sadarkaan isaanii baay'ee gadi bu'aa kan ta'e amma immoo sadarkaa isaanii akka fooyya'u hojii gurguddaa hojjetamee jira. Sadarkaa marra jiruun daandii jalqaba irratti kan hojjetame diiguudha. Itti aansee immoo qulqulleessuudha. Egaa qulqullaa'ee booda immoo misoomsuutti galla jechuudha. Amma sadarkaan qulqulleessuu gara parsantii 90 gahee jira. Erga xumurree booda immoo sadarkaa misoomsuutti kan galu ta'uusaa gamanumaan kaasuu barbaada. Kana keessatti hawaasni keenya bal'inaan hojii kanarratti hirmaatee jira. Deeggarsa karaa hundumaanuu godhee jira. Fedhii isaatiin daangaa irraa ka'ee gara keessaatti deemuu danda'eera. Karaa biraatiin tola ooltonni maashinii isaanii dhuunfaadhaan fidanii deeggaraa turanii waajjirri bulchiinsa magaalaa Shaashamannees manni qopheessaa magaalaa maashinoota adda addaa fidanii daandiin kun akka bal'atu kutaa magaalaa kana sirriitti deeggaranii kutaa magaalaa kun sadarkaa mara jiruun misooma koriidarii kana sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa diiguu qulqulleessuu xumuruu geenye jirra. Sadarkaan itti aanu immoo misoomsuu waan ta'eef isas yeroo itti aanus kan fakkaatama karoora qabanneetiin kan itti deemnu ta'a. Akkuma amma dargaggeeyyiin kun carraa hojii uumamee fi argatan kan kilaasteroota bara kana ijaaraa jirru kilaastera gosa arfan isiniin jedhu kanarratti naannoo 825 ijaaruudhaaf karoorfannee jirra. Isa keessaa tokko kan ijaarree argaa jirtan kana kilaastera standardiin kilaasterri ittiin ijaarru hirmaannaa walootiin ijaarra badhaadhina maatiitiin ijaarrama. Ammallee dhuunfaadhaan yookiin mootummaadhaan ijaaramaa jechuudha. Isa keessaa kan asitti argaa jirtan kun kan mootummaan ijaaramaa jiru. Dhuunfaanis akkanumatti ijaaramaa jira jechuudha. Kan dhuunfaan ijaaramu abbaan qabeenyaa ijaaratee hojii dhabaaf jala gurmeessee hojii kanarra bobba'a. Kan mootummaan ijaaru kun ammallee hojii dhabeessa eebbifamee bahu san akkuma amma kun carraa hojii argatee irraa fayyadamuu ta'e kan dargaggeessa keenya kan eebbifamee lafa jiru kan bara dabre carraa argachuu hin dandeenye san baran ammoo carraa argatanii hojii kanarra akka bobba'aniif haala mijeessuutti jirra jechuudha. Waajjira qindoomina mana qopheessaa fi carraa hojii uumuudhaan waliigallee waajjirri qonnaa keessatti fayyummaa isaa hin misoomsa. Waajjirri manni qopheessaa hin ijaara. Carraan hojii uumuu ammoo gurmeessee dargaggeessa san adda baasee hojii dhabaa san dhiyeessa. Qindoomina seektaroota kana sadiiniitiin dargaggeessi keenya akka hojii argatuuf irratti hojjetaa jirra jechuudha. Kan amma ijaaramaa jiru kanam dabarsinee dargaggeessuma kanaaf akkuma warra kanaa muuxannoo warra kanaa fudhatanii hojii irratti akka bobba'aniif isaanumaaf dabarsinee kennina jechuudha. Hojii dhabaa aanaalee sadiinuu keessaa calallee itti galchine gurmeessinee itti galchine waldaan gara jahaa ta'u amma hojii eegalee hojjetaa kan jiru ammas ammoo sheedii jaha bara kana baajata bara 2017 ijaarree hojiin xumuramee waldaalee aanaalee sadiin irra gurmeessinee itti galchuudhaaf hojii irra kan jiru ta'uu isaati. Isaa tokkorraa inni olaanaan ganamaaf galgala aga 30 jira. Olaanaanis aga 18 jira. Akkuma jalaa wal duraa duuba jiranii. Waan isaa hin jira jijjiiramni addaa waan mana keessaa hiqa mana keessaa akka firiijii akka mana kanneen manallee itti daddaballee mana jireenyaallee ijaarratu jira. Mana jireenyaallee duraan gahaan qabu turre ammasallee jammarreeti. Ammayyuu horii wayiitu kan qateeyyuu itti gurgurree ittiin jira. Bu'aan qaba. Bu'aa qabannaa beekee bu'aa hin qaban jedhee yaada. Muuxannoo amma jiruun dargaggeessi keenya garanatti dhufee hojii kana hojjechuudhaaf hojii kanarraa bu'aan waan argameefi muuxannoo hojii kana hojjetee dhandhamee argeera bu'aa argeera waan ta'eef dargaggeessi kunis carraan guddaan namni yoo socho'e ni jijjiirama kallattiidhaan hojii carraa mootummaan uume kanarratti hirmaatanii jireenya isaanis jijjiiranii misooma biyyaa irrattis akka hirmaatan dhaamsa dabarsaaf jechuudha. Warri qonnaa yeroo mana ijaarannus nu gargaaranii gargaarsa addaa akka mana ijaaruun hin danda'amu jedhanii nu gargaaranii nu ijaaranii as nu baasanii dura nu gibbii jireenyaa keessa jirra horii wajjin. Horii kanaan adda bahuudhaaf as dhufne yeroo dhufnetti ijaarsallee nu gargaaranii ijaaraniiranii amma bakka kosii itti gatanus nu kennanii kosii gatatu jirra. Fayyaa isaanii akkamitti eegdatu? Fayyaa keenya doktora qaba doktora mataa ofii kophatti qabanii torbaaniin dhufanii ilaalanii waan rakkoo inni qabu himanii qoricha bitaa jedhanii binnaa fi yaala gahaa qaban yaalamanii yoo dhukkubsatan.
maansi barana horii kaawwan qabeeyyuu hin qabne hordoffii doktora qabaniif jecha. Nyaata isaanii eessaa argattanii? Hin binna. Nyaata isaanii hin qonnas. Kunoo galabaa kana qonnee galfannaa callaa irraa galfanneeti galabaa isaaniif kenninaa lafa bitataa qotan. Kaan hin binna kunoo akka wixinii jedhaniiti kan walitti maxxananii waa hunda qabu hin bitanna isallee hin dhiyeessinaaf. Kana booda oomishee maal hojjechuu barbaaddan? Kanas badhifnee hojjechuu barbaanna. Lafa badhaa yoo argan badhifannee hojii kana badhisee hojjechuun barbaada. Kana qofa osoo hin ta'in hojiin dammaas kilaasteraan kinniisa mala ammayyaa ta'een horsiisuun dammi akka argamuu danda'u hojiin hojjetamee akka salphate kan laalluu miti. Kana keessattis tokkoffaa hawaasni mana isaatiitti waan kana beekee akka hojjetu. Lammaffaa immoo namoonni fedhii qaban kilaasteraan baay'inaan hojii kanatti hirmaachuu akka danda'an hojjetamee jira. Maqaan kiyya Abdurrahman Qaasim jedhama. Itti gaafatama waajjira qonnaa aanaa Kararaa Fiilchaati. Bu'aan damma kanaa ispeeshaalii gaagurri as keessuu naannoo gaagura 450 gahaa iddoo kanatti kan jiru. Gaagura tokko irraa bu'aan isaa naannoo kiiloo tokko saanduqa tokko keessaa qabu kiiloo 25-30 qabu. Haala gaariidhaan akka aanaa keenyaatti xiyyeeffannoo addaatiin akka isin agartan kanatti itti deemaa jirra waan jedhu kaasa. Kana wal qabatee iddoo kanatti amma gaagurri gosa naannoo gosa sadiitu jira. Gaagura aadaa, ammayyaa fi gaagura ce'umsaati. Gaagura ammayyaatu baay'ata. Sababni isaa gaagurri ammayyaa humna baay'ee illee hin barbaadu lafatti iddoo isin agartan kanatti gubbaa baasuun illee hin barbaachisu lafatti akka isin agartan kanatti qaamni feelii ilaaluuf ta'e illee akka gubbatti iddoo garagaraa suuraa garagaraatiif illee ta'uu hin qabnetti iddoo isaa haala gaariidhaan qopheessinee itti deemaa jirra. Akkuma isin as keessa ilaaltan kanatti. Kun ammoo bu'aan furdisa irraa argamu tokko tasgabbii hojii hoteelota magaala keenya keessa jiranitti namni bara kana foon fayyadama. Foon fayyadamuudhaaf dhiyeessiin horii furdisaa kun jiraachuu qaba. Dhiyeessiin horii furdisaa jiraate yoo ta'e tasgabbiin magaalaas tasgabbiin biyyaas akka biyyaattis hojiin kun hojii murteessaadha. Biyyi keenya hojii misooma beelaadaatiin sadarkaa olaanaa irra jirti. Itti fayyadamuu irratti kana dura maluma aadaatiin gadhiisanii dirree marratti tiksanii gurguruun jira. Kun ammoo ji'a sadiitti waan gaarii akkaataan itti argataa jiran jira jechuudha. Kun akkuma argitan kun horiin kun amma ji'a 2 fi wayi keessa jira. Bulii muraasa booda gara gabaatti bahee gurgurama jechuudha. Bu'aan irraa argatamaa illee bu'aa guddaadha jechuudha. Waan lamaanii gurguddaa tokko akka mana qopheessaa magaalaatitti waliin mari'ataa jirra hojjechuudhaaf. Tokkoffaa reedaashiin akka hafamu inni lammaffaa immoo daandiin qulqullaa'e kun misoomuu akka qabu iddoo itti giriinerii barbaachisutti giriinerii iddoo itti paarkingii barbaachisutti paarkingii dalaguu iddoo itti ammoo daandiiwwan kobilistoonii fi daandii cirrachaa barbaachisutti akkaataa barbaachisummaa isaatiin misooma barbaachisu bu'uuraalee misoomaa haala barbaachisummaa isaatiin guutuudhaaf akka magaalaatittis ta'e akka kutaa magaalaatitti mariirra kan jiru ta'uu isaati. Akka waliigalaatti kutaa magaalaa haaraa waan ta'eef fedhii hawaasaa irratti hundoofnee magaalli kun kutaa magaalaa kun akka bal'atu pilaaniin kutaa magaalaa akka kabajamu daandiin keessa akka bal'atu hojii bal'aa jalqabnee jirra. Kana keessatti ogeeyyiin hawaasni hojiin kun akka galma gahuuf gahee isaanii akka bahan hunda isaaniifuu yaamicha dhiyeessaa. Nutis hojii jalqabne kana karaa guutuu ta'een raawwachuuf akkaataa karoora kennaatiin halkanii guyyaa hojjennee keessaa akka baanu dhaamsa dabarsuu barbaada.